Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Ashama akkam jirtu hordoftoota BBC Afaan Oromoo sagantaan keenya Nairobi irraa darbu ka guyyaa irraa amma eegalee simbiragaa. Sagantaa kanaan jiruuf jireenya weellisaa gameessa Oromoo Nuhoo Muhammad Goobanaa yaadanna. Jireenya baqaa Jabuutii haga Kaanaadaatti miiltoo Nuhoo ka ture artist Elemoo Alii. Gizee takkallee du'aan inni godhatu bilisummaa saba isaati. Nagaya tokkummaa jaalala jeeqamni tokko kun jirratti sila akkas taatee gammachuun isaa kan qabdu. Ijoollummaatti ka waliin guddatan adde Saadaa Faaraa waa'ee Nuhoo waan jedhan. Muuziquma kana durumaan hawwiinsa haasaa faadhawee osoo xiqqaa jechuudha. Saba kana baasabee ittuma guddate. Barootu dhuma artist Nuhoo fi sirna gaggeessaa isaas isin biraan geenya Angalaanaa Balaa nu waliin tura. Artistiin Oromoo gameessi Nuhoo Muhammad Goobanaa umurii isaa ganna 74tti addunyaa kanarraa du'aan boqotee jira. Sirboota qabsoo bilisummaatiif uummata dadammaqsan akkasumas tokkummaa lallabuun ka beekamu Nuhoo Goobanaa waggoota muraasa darban dhukkubsatee wal'aanamaa ture. Nuhoo Muhammad Goobanaa eenyu? Maatii olaanaa seenaa jireenya isaa akka armaan gadiitti qindeesseera. Magaalaa Dirreedawaa Qafiiraa ganda gaaraatti abbaa isaa obbo Muhammad Goobanaa fi haadha isaa Faaxumaa Damirraa bara 1940 keessa dhalateen weellisaa Nuhoo Goobanaa. Qafiiraatti Nuhoo wajjin guddachuu kan himan amma magaalaa Dirreedawaa kan jiraatan adde Saadaa Faaraa Nuhoon daa'imummaarraa kaasee fedhii fi qalbiinsaa hundi sirba qofa ture jechuun yaadatu. Wannuma kana katee muuziquma kana durumaan hawwiinsa haasaa faadhawee osoo xiqqaa jechuudha. Saba kana baasabee ittuma guddate. Osuma juuti gaafa gartee Mangistuu Hayilamaariyaam biyya qabachuu deemu gaafa sanii ka'eeti hidhame ogguu hidhame akkasitti dirqitti sodaa kana keessaa baasanii jechuudha. Akkasitti Jabuutitti dabarsan. Weellisaa Nuhoo Goobanaa umrii isaa gara caaluu kan dabarsee baqattummaadhaan Jibuutiidhaan gayaman Saawud Arabiyaa, Itaalii, Kaanaadaa, Keeniyaa fi biyyoota hedduu keessa marmaare. Namoota bara sana Nuhoo wajjin biyya baqatan keessaa tokko yeroo ammaa Kaanaadaa Ottawaa kan jiraatan obbo Abdool Ishooti. Jabuutitti hedduu wal barre samboodaas bara 80 keessa biyya Saudi Arabiyaa Riyaaditti waliin turre samboodaas karaa biyya Xaaliyaan deemnee achitti baqannaa tuqaachi nu geesse achi waliin turre 90 keessaas biyya Kanaadaa kana seenneeti as waliin turre. Nuhoon yeroo Jibuutii turettis albam isaa kan jalqabaa uummata biraan gahe. Albam isaa kan jalqabaa kana gitaaraan hedduu isaa ofumaaf kan sirbe yoo ta'u, erga gara Saawud Arabiyaatti ce'anii albam isaa lammaffaa Elemoo Alii waliin ta'uun kan hojjetani. Nuhoon yeroo sanatti sirboota qabsoo Saawudii keessatti waraabee gara biyyaatti erguun uummanni akka dhagahee dammaqu waan godheef biyya keessatti yeroo sana sirba Nuhoo dhaggeeffachuun yakkamaa nama godha ture. Nuhoo Goobanaa yeroo Riyaad ture kanatti bultee ijaarrachuun ilmaanis kan horate. Imalli baqaa garuu Riyaaditti hin dhaabbanne. Riyaad irraa gara Ijipti achirraa immoo gara Xaaliyaanitti baqate. Ergasiis Roomaarraa bakka waggaa dheeraaf jiraate Kanaadaatti godaane. Yeroo mootummaan ce'umsaa bara 1991 Itoophiyaa keessatti hundaa'u Elemoo Alii, Qamar Yesuufii fi Abdurrashiid waliin Kanaadaa irraa gara biyyaatti dhufani. Qabsoo irratti qooda fudhachuuf kan dhufe Nuhoo Goobanaa waayillan isaa wajjin waajjiruma gulallee turanis booda keessa haalli akka yaadame ta'uu diduun yeroo abaa'uun mootummaa ce'umsaa keessaa bahee isaanis Kanaadaatti deebi'ani. Nuhoon leellisaa tokkummaa nama qabsoo Oromootiif umrii isaa kennee jiraatedha jechuun ibsuu hiriyaan isaa yeroo dheeraa obbo Abdool Ishoon.
jaalalli inni gartee saba isaatiif qabu saniitu isa kana halkanii biyya kana hin teessif yeroo booda gaafa biyya kana deemu adilleen gartee akka saahibaatti biyya kana deemin taa'ee jiru jiraadhu asitti turni waan dandeessu gurun dandeessaa lakkii naan jee lakkii akkalas biyya kana taa'u maaliif asin teenye naan uummata kiyyarraa fagaadhee as jiraachuun barbaadu jee akkasaas irraa deemeeti Eertiraallee dhaqee guutakka waraana bilisummaa Oromootiif isa keessatti argamee isaanii wajji wallisee. Labanne nukabsaawonni iyyanne. Sambooda gaafa gartee ni biyyatti gale. Ani dhugaa feetaa walleelee nuu hoo eegaan dhaggeeffachuu dhiisee ture maaliif hin dhaggeeffanne hedduu gara nama raasti hedduu gartee jaalala biyyaa sinnaayitee akka ati haatee ifuura hedduu haasuu gooti. Dhaggeeffattoota keenyaa gidduutti immoo odeessaalee gaggabaaboo muraasa. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmedii fi pirezidantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa yaala fayyaa irra jiru artiist Dr. Alii Birraa hospitaalatti argamuun gaafatan. Artiist Dr. Alii Birraa yeroo dhiyoos dhukkubsatee hospitaala waliigalaa Adaamaatti yaalamaa jira. Itoophiyaan gaazexeessitoota torbanoota dura hiitee turte gariin gadhiiste. Rogeessii fi gaazexeessaa Iyyaaspeet Tasfaayee har'a waaree yeroo gadhiifamu gaazexeessituu Maazaa Muhammad kaleessa gadhiifamte. Gaazexeessaa OMN Abdul Salaam Hassanii fi ka Itoophiyaa Insight Ermiyaas Tasfaayees kanneen gadhiifaman keessaayi. Mozaambiik nama garee bineensota ajjeesuun qaama isaanii gurguruun dursuudhaa waggaa 30 adabde. Bara odeessaaleen gaggabaaboon hanganu. Amna dheeraa jireenya baqaa Jibuutii, Saawudii, Xaaliyaanii fi Kaanaadaa fi hojiilee aartii barkurneewwan 3 gameessa muuziqaa Oromoo Nuhoo Muhammad Goobanaa keessatti miiltoo isaa akka ture artiist Elemo Alii Nuhoon saba Oromoof dirqama fedhaan ofirra kaahe mara nama haalaan bahee darbee jedhe. Abjuuf kaayyoon isaa tokkummaa fi bilisummaa Oromoo arguu ture jedha artiist Elemo Alii waa'ee Nuhoo BBC'tti yeroo himu. Jalqaba kan hin gaafadhe boqochuu isaatiin miira itti dhaga'amedha. Jaalala obbolummaatii fi amna dheertuu waliin turre karaa dheeraa waliin dabarsaa dhufne keessaa bilisa biyya tokko dhabuun baay'ee natti gamaa darbee kan mataa godhuu fi guddaa gaa hojiin inni hojjetee fi tattaaffiin uummata keenyaa godhee wanti calaqqisaa taatullee haa ta'u immoo bilisa keenya dhabuu irratti hedduu baay'ee takka natti dhageenyaa jira jechuudha. Kan jalqaba wal bartan Jibuutiitti jalqaba irratti hojiidhuma aartii kana keessatti wal bartanii? Aartuma keessatti wal barree afaan Oromoo guddisuu irratti jechuudha. Muuziqaadhaan ta'ee yadaleedhaan sirbuudhaan gaafa Jibuutiin immoo Suudiitti ka'een waliin sirboottan isaatillee waliin hirmaadhe. Albamni isaa ka jalqabaa 1977 bahee? 77 gaafa Jibuutiin bilisummaa fudhattu warra achirratti hirmaate jechuudha gammachuu bilisummaa Jibuutiitiin. Sirboota isaa ka jalqabaa keessaa yaa galaanaa ka jedhu irraa atii fi Nuhoon muudannoo akka qabdaniin iyyaafadhee nutti hime. Yaa galaana jiru fuuteen namaan deemtaa fedhiitii yallaaltu tanteetiin deemtaa sirba sun walumaanii waraabne jechoota silaa jaamu sun keessaanis akka warra raaguutis ta'e yeroo sun waliin nan dubbadhe noo sirbi kun deebee zamanni kun jijjiirame nutti as garagalu noo ofirraa waan kana yoo dhiifte wayyaan jeenu. Isa sun gaammaan tana osuma deemuu baatii 3 hin taane akkuma jeesunitti roobni jabaan roobee akkuma wanni itti gubbaarraa roobni itti seenee jechuudha itti seenee akkasitti galgala walakkaa dhufee olaanadha jechuudha magaalaa Riyaad jechuudha suniti. Nuhooni qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti gahee akkamii bahaa ture dhiyeenyatti waan beektuuf akkamiin ibsita? Akkiniin itti ibsu falmata dhala ilma namaa tokko lammata haaluma jireenyaa kana keessatti falmii qabsoo uummanni Oromoo yookaan roorroo isaanirra gahaa turee fi dirqama lammummaa kan bahuu qabu irratti akka aartiitti firra kaa'ee ajaja nama tokkootiin ala ifiin irratti murteessee sirba nama kaasu kan nama dammaqsu kan nama hubachiisu uummata Oromootiifis fakkii loogoo ta'uu isaatiin murteessee jechuudha nama tokkootti maaliif jennaan hojiin inni dalage hundinuu yeroo sunitti uummata Oromootiifis barbaachisaadha. Wantoota waliin sirbitan keessaa wanta sibiratti hafee
kunoo miira kee keessaa hin baane waan akkanaa isa kamtu jira? Guddaan gaafa 1992 sun gaafa dirqama lammummaa nutis fudhannee qabsoo gara dandeenyuun gara aartiitiin uummata keenya keessuu irratti qooda keenya ni baanna jennee wal qabannee nuti nama 3 nama 4 taane wal qabannee Oromiyaa dhufne jechuudha. Yeroo dhufne bara ce'umsaa jechuudha. Bara ce'umsaa ta'e waliin dhufne sirbi sun gaafas ba'e jechuudha. Sirbi tokkummaa faarsu sun? Tokkummaa sun shoora guddaa taphatee. Wanni Nuhoon jireenya isaa keessatti gochuu arguu barbaadu wanni 2-3 maal ture? Guddoon fedhiin isaa kan duraa tokkummaadha. Tokkummaa uummata keenyaa bira dabree gaafa Afrikaatiif illee fuulletti nama barbaadu duraa tokko. Kanaaf tokkummaa keenyaa fi nama bilisummaa mataa isaa qofa osoo hin taane kan saba isaatiis. Gizee takka illee du'aan inni godhatu bilisummaa saba isaati. Nagaya tokkummaa jaalala jeeqamni tokko kun jirratti sila akkas taatee gammachuun isaa kan qabdu rabbi waliin wanni yaadne hundinuu nu haguutuun jaalis nama biyyaanii. Artiist Nuhoo Mohaammed Goobanaa jiruu isaa biyya Kaanaadaa dhiisee gara Itoophiyaa erga deebi'ee waggaa 10 ol ta'eera. Waggoota muraasa darban garuu rakkoo fayyaa jabaa isa mudateen socho'uu dhabuun manatti hafe. Gaazexeessituu Masarat Dhaabaa bittaa mana jireenyaa Nuhoo qindeessaa turte waggoota 4 darban itti dhiyeenyaan jireenya Nuhoo ni beekti. Barri isaa gara dhumaa maal fakkaataa jedhe gaafadheera. Ani Nuhoo sirboota isaa dhagahaa nama guddateedha. Sirboota isaa mata dureewwan garaagaraa quuqama Oromoo, jaalala, tokkummaa, alaabaa, dubartii hunda faarsee hunda isaa dhageeffachaa sirboota isaa namoota bal'inaan beeksisa nama tokkodha. Kanarraa ka'uutiin egaa hojiin inni hojjete hojii guddaadha. Inni hojii guddaa argatee gara dhumaarratti egaa akka inni hojjeteen yeroo boqotee yerootti taa'ee kaara galfatu sana sirboon argatee boqotee jechaadha. Jireenya isaa Oromoof kennee jiraate nama kana immoo gargaaree kan jedhurra namoonni seenaa fi hojiiwwan isaa beekan dhugaadhuma birmatanii fi mana har'aa reeffisaa keessa boqotee borummoo keessaa ba'uuf jiru kana binneefi jirra. Waggoota muraasa darban dhibamee yaalarra ture yoomii jalqabeeti kan maatii yookaan maatii wajjiniin dhiyeenyaan isaan hordofuu ka jalqabdee wal'aansaa wajjiniin bu'aa bayiiwwan tures waan muraasatu irraa nu himte. Gaanii waggaa 4 asin isaatti baay'ee maatii ta'ee turee argus walquba qabaachaa turre torbee lama dura yeroo dahee na gaafachuuf maatiin gaafa dhufanii bilbilaan na dubbisee ture amma fayyinaan jedhee ture. Waggaa 4 asin ta'a sana keessatti egaa mana yaalaatitti inni deddeebi'aa yeroo adda addaatti ciisaa baay'ee dhukkubsatee ilma fayyaa maalidhaa aarii qabaa dhibee narbii qabaa sukkaarri isaa baay'ee dabalee haalli Oromoon keessa jiru kunis baay'ee gaddisiisaa yeroo jijjiirama sana baay'ee gammadee ture. Akkamitti sirbite tokkummaa kana jedhee gaafaan gaafadhuuni waan Oromoo kanatti mataa dhukkubseedha guyyaa tokko numa yaada maaluma ummata kana walitti fide jedhee gaafa yaadu tokkummaa kana jedhu kun natti dhufeedha. Kanaaf ani lallabee dadhabee gaafan dubbachuu dadhabu Oromoontu walitti dhuftee jedhe ganaa baay'ee gammachuun qabaa jedhee natti hime. Sirba isaa keessaa immoo sirba haadhaaf sirbe akka jaalatu gaafa biyyaa bahu Jibuutii irraan gaafa deemu haadha isaatti sirbee otoo gaafa deemu immoo haadhi isaa lubbuun hin jirtu kanaaf otoo waliin argin akkasumatti baqqoo irratti na jala hambii taate kanaaf sirba koo keessa sirbaadhaaf sirbeen jaaladha dheessinatti kaasee ture. Biyya alaattis yaallamuuf yeroo adda addaatti gaafatamus ani hin barbaadu biyya kootiin deemu asumatti duunaa wayyaa asumatti yoon xeen addaamiitiin buna dhugee fayyaan biyya kootitti jiraadhe biyya kooti irratti yoon awwaalanii naa wayyaa jedhee mana yaalaa biyya alaattis yaalamuu akka hin barbaanne dhagaa kan dubbataa ture jechaadha. Gaggeessaan isaa ka xumuraa yoom ta'a? Sirni gaggeessaa isaa akkam ta'a? Waa'ee kana waan muraasa. Sirni gaggeessaa isaa haala sadarkaa isaa eeggatee fi inni akka Oromootti immoo bareechinee awwaalcha isaas haa tolchinu jennee waliin marannee jira artiistoonni jiranii nama kana sirna addaatiin bakka Oromoonni bal'inaatti argaman isteediyeemii Adaamaatti ganamas gamtaa goonee fi sana booda maarshaal baandiitiin bareedee akka gara sirna awwaalchaatti akka deemuuf yaadamaa jira jechuudha. BBC Afaan Oromoo artiist Nuhoof Jannata maatiif jaallattoota isaaf jajjabina hawwaa sagantaan keenya har'aas wallee isaa kanaan xumurra horaa bulaa deebana.
qabdoo